Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harika fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan kabajaa fi jaalalli kiyya bakkuma isin jirtanitti isin bira haa qaqqabu isiniin jecha. Egaa torbeen kun torbee artistii Haacaaluu Hundeessaa itti dhabne waan ta'eef seenaa isaa wal qabatee kan isin biraan ga'u ta'a. Hanga dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii. Artist Haacaaluu Hundeessaa kan dhalate abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa Addee Guddattooraa irraa bara 1976 naannoo Oromiyaa godina Lixa Shawaa magaalaa Ambootti dhalate. Artist Haacaaluun maatii isaaf mucaa shanaffaa yoo ta'u obboloota dhiiraa 6 fi obboleeyyan durbaa 4 qaba. Akkuma ijoollee Oromoo kamuu Haacaaluun maatii isaaf loon tiksaa akka guddate dubbata. Barnoota isaa hanga kutaa 12tti achuma magaalaa Ambootti barate. Haacaaluun baay'inaan maatii isaa biratti kan guddate yoo ta'u akaakayyuu isaa biras jiraateera. Akaakayyuu isaa waan jaallatuuf mana barumsa dhiyoo jiru dhiisee kan naannoo mana akaakayyuu isaa jirutti fagoo deemee barachaa ture. Haacaaluun magaalaa Amboof oolmaa guddaa qaba. Akkasumas uummata Oromoo hundaaf Amboo magaalaa Oromiyaa gara dhihaatti aanaa Amboo keessatti argamtu. Magaalaan kun Finfinneerraa gara dhihaatti kiiloomeetira 125 fagaattee argamtu yoo taatu goota Oromoo kana biqilchitee guddisuu keessatti gahee olaanaa qabdi. Haacaaluun ijoollummaa isaarraa kaasee uummata isaaf maatii isaaf quuqama qabaachuu isaa kan dubbatan hiriyoonni isaa bara 1995 wayita barataa turetti uummata isaa falmachuuf ol jedhee fuuldura galee dubbachuu fi mormuuf ture. Ijoollummaa irraa kaasee fedhiin inni muuziqaaf qabu olaanaa ture. Haa ta'u garuu abbaa isaa Hundeessaa irraa fudhatama waan hin arganneef abbaan isaa obbo Hundeessaan ilmi isaa Profeesara yookiin Doktora akka ta'uuf hawwu waan ta'eef weellisaan goola qabu gooloo malee jedhuun qaanessuu ture. Garuu fedhiin isaa keessa jiru ullollii fi xir'uu abbaa isaatiin hin daangeffamne. Yoo maatii biraa bahe loon tiksu afaan isaa osoo gungumu oola. Ijoollummaa irraa kaasee sirbi Daawitee Mokonninii fi Saayyoo yookiin Tsaggaayee Dandanaa sirriitti weellisuufuu akka isaan hordofus jaallatu dubbata Haacaaluun. Sirba Daawitee Mokonnin kan farda gurraacha lagarra kaachisanii osoo wal jaalannu wal nu wallaalchisanii jedhu afaan isaa irraa akka hin buufanne dubbata. Yoo sanatti Haacaaluun weellisuu malee akkamitti akka walaloo fi yeedaloon barraa'u hin beeku ture. Barataa cimaa ta'uu isaa hin beeku. Inni garuu dhugaan jiru inni doktora ta'ee biyya kana jijjiiruu kan danda'u akka ta'e hiriyoonni isaanii himu. Wayita barataa turetti miirri inni qabu muuziqaa ta'us uummata isaaf dursa laataa inni mormaaf kanumarraa kan ka'e bara 1995 wayita barataa sadarkaa lammaffaa turetti umrii waggaa 17ffaatti qabamee mana hidhaatti darbatame. Haacaaluuf Karchalleen Amboo mana barumsa cimaa turte. Achitti hojii jajjabduu lammii isaa mirga isaaf dubbate hidhamee waliin wal argee qabsoon maal akka ta'e achii baree jireenyas maal akka ta'e hundumaafuu Haacaaluuf manni barumsa lammataa achi akka ta'e ni himama. Yeroo Karchallee Amboo turetti namoota maqaa ofii barreessuu hin dandeenyeef akkasumas waa dubbisuu hin dandeenye bulchiinsa mana hidhaa waliin ta'uun barnoota ga'eessota jalqabsiise. Namoota baay'eef wabii jireenyaa ta'ee ture. Haacaaluun waggoota 5 Karchallee Ambootti yoo dabarsu abbaa isaa fi hiriyaa isaa qofa deddeebi'anii gaafachaa turan. Abbaan koo jedha Haacaaluun yoo mana hidhaa dhufu jajjabaadhu ilma koo manni hidhaa qoraasuma dhiiraati naan jedhaa turani. Anis jajjabina isaan naaf laatan qabadhee jajjabaadhee hojjedhe. Haacaaluun mana hidhaa keessa taa'ee muuziqaa isaa namoota waliin mana sirreessaa jiraniif yoo sirbu namoonni na faana imimmaan isaan buusu ture. Ani sirbuu malee qabiyyee isaaf hin cinqamu. Yeedaloo isaas yoon miira keessa galu ofii isaaf naaf dhufa jechaa ture Haacaaluun. Sirbootaan baay'ees barreessu eegalee waan isin ajaa'ibu sirba albama koo jalqaba keessa sirbootaan 9 mana hidhaa taa'een barreesse. Walumaa galatti albama koo jalqaba mana sirreessaatti xumure jechuu ni danda'ama jedha artist Haacaaluu Hundeessaan. Turtii waggaa 5 booda bahee achii ka'ee Finfinnee galee. Achittis na qabanii torbaan tokko maakkalaawitti na hidhan. Amma tokko bilchaadhee akkaan bahu na godhe. Waan kana hundaa
of eeggannoodhaan akka raawwadhu na taasise. Abbaan isaa har'as karaa ilmi isaanii filatetti hin amanne, daandiin isaa barumsa akka ta'u yaaliinis hin taane. Isaanis innis yaada hin kaasne gammachuu hin qaban jechuu moo miti. Sirba weellisa hangafa Wasanuu Diidoo jabbiloota koo gaafa sirba guddaa gammadanii ilma abbaa caaletti fudhatanii guddattuu ilmi kee reefu sirbite jechuu isaanii harmee isaarraa dhagaheera. Amma garuu obbo Hundeessaan ilma dhalchisaniiru. Amma Hacaaluun kan uummata Oromooti. Hacaaluun sirboottan isaa miira namaa to'atan hedduu uummata Oromoof kan gumaachaa ture jechuudha. Albamii lamaan barootan darban keessa bahan jaalatamaa ol aanaa akka horatan ni beeka. Garuu hammas uummata koo biratti ni leellifama jedhee hin weellisne, miira koo kan quuqaa uummataa koon dubbachaan ture jedhe. Albama isaa bara 2009 fi bara 2013 bahan kan mata dureen isaa sanyii mootii fi waa'ee keenya jedhu gurra uummataan gahee jira. Albamoota kanneeniin ala yeroo as dhihoo kanatti sirba qeenxee maalan jira jechuu fi jirra gurra uummataan gahuun fudhatama olaanaa argatee jira. Sirboonni isaa daawwatamummaa iddoo olaanaa kan qabatanidha. Akka fakkeenyatti yoo ilaalle seenaa uummata Oromoo keessatti sirbi YouTube irratti miiliyoona 1.5 gale daawwatame hin jiru kan fudhatama muuziqaa isaa kan nutti agarsiisudha. Hacaaluun qabsoo muuziqaas akkasumas ijoollummaan jalqabee yeroo ammaa kanatti Hacaaluun bultii kan ijaarate yoo ta'u ilma tokkos ni qaba. Haati mana isaa Aadde Faantuu Damisoo Diroo jedhamti. Ogeettii fayyaa yoo taatu Aartii Hacaaluu waliin jaalala waggaa 17 oliif kan ture yoo ta'u erga gaa'ela raawwatanii waggaa 8 guutanii jiru. Maatii horatanii intala durbaa tokko miidhagduu takka deesseefii jirti. Maqaan ishee Wabii Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa jedhamti. Hacaaluun sirba albama isaa jalqabaa irratti oolmaa kee jedhu isheef akka weellise dubbata. Yeroo ani hidhaa Karchallee Amboo turetti torbeen deddeebitee na gaafachaa kan turte waan ta'eef isheef ni xinnaata jedhe galanni kuni. Hacaaluun artistii nama siyaasaati jedheen gaafadheen ture. Lakki ani nama siyaasaas miti. Siyaasa hin beeku, ani kan beeku rakkoo uummata koo irratti raawwatamuuf sagalee ta'ee tajaajilu yoo ta'u namoonni akka fedhanitti na kaa'uu danda'u sun anaaf homaa miti jechuun goolaba. Akka artistoota biroos biyya osoo bahanii asitti qabsaa'uun kun akkamitti jaalate dandeette jedheen ani biyya koo dubbadhe malee nama ajjeesee miti kan biyya koo irraa eessuuf namoota baay'ee na doorsisuuf yaalanii turan sun anaaf homaa miti. Yeroo ala deeme koonsartii koo qopheessuuf malee Hacaaluun afuun hin deemne biyya deebi'ee biyya koo keessatti du'uu qaba jedheen yaadaa ture. Garuu hunduu darbee har'a geenye jirra. Qabsoo Oromoo irra gahee fi dhimma galma Barkumee hoo akkamiin naaf ibsitaa jedhanii yogguu gaafatan ani qabsoon Oromoo har'a irra jiru baay'ee kan natti toluuf uummanni koo yoon bilisoome argan hawwii koo ture. Kun naaf milkaa'uun isaa hedduu natti tole. Garuu amma sodaa tokkoon qaba. Dhaabbileen Oromoo falman gaaddisa tokko sabasabamu gaaddisa tokko jalatti walitti qabamuu dhabuun isaanii daandii xinnoo banaa qabdu natti mul'ata. Galma Barkumeetti ani akkuma siin jedhee miira koo nan deema. Quuqaa koo carrachi kophee keessa si qorquu dhaabbatee deemuu hin dandeessu. Kanaaf miira gaaf sana ture. Anaafoo sanaafan irra shallale. Ani galma Barkumee irratti sirbuun koo bu'aa amma argamee fi wanti buuse hin jiru. Garuu uummanni koo yoo gahee qabdanaan jedhee ni fudhadha jedhee Aartist Hacaaluu Hundeessaan. Yeroo ammaa kanatti Aartist Hacaaluun uummata Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa kan qabuu fi yeroo garagaraatti ammoo gargaarsa uummataa irratti kan fuulleffatee fi gumii artistoota Oromoo ta'uun tajaajilaa ture. Aartist Hacaaluun ilma sabaaf dhaabbatee nama beekaa, nama uummata isaa kabaju, nama uummata isaaf wareegamu ta'uu isaa haasaa isaa keessatti yeroo garagaraatti dubbataa ture. Hacaaluun yeroo kanatti abbaa ijoollee 3 ture. Dhuma irratti garuu Hacaaluun shira mootummaa biyya bulchuu irratti xaxameen lubbuun isaa darbee jira. Hacaaluun Oromoo fi Oromiyaaf qabsaa'ee Oromoof Oromiyaaf wareegame. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota koo, egaa qophiinan qopheeffadhee har'aaf kana fakkaata. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii.